Yooyya bagna gataatan maddureen keenyarraa will and going to dha garaagarummaa warra lamaan ilaalla. Yoo xiqqaatu gaafiin tokko interaansii irraa will going to kan wal qabatinaaftu kanaaf madduree viidiyoo gabaabaa kan keessatti akkaataa fayyadama irratti wantoota irratti ibsu gabaabaa kennina. Gaafilee qorumsaa keessatti wantoota laaluu qabnu ilaalla. Gaafilee qorumsaa interaansii barkum 2017 barkum 2024 jirani. Gaafii will going to wal qabate ilaalla. Na hordofa. Explanation definition irratti when to use faayidee irratti will warri kullachuu fucherii waan gar fuulduraa ta'u going to namni yeroo baay'ee akka simple present illeetti ilaalamti. Garuu gocha fuulduraa jechuudha. Will gizee akkam fayyadamna gochi fuuldura suni yeroo nu gochi fuuldura sun keessa will fayyadamna yeroo when we decide something right now waan ammatan murteesse fakkeenyaaf waan tokko ammatan garre ammumtan yoo murteesse murteen sun murtee yookaan barreeffama yookaan kadura irra taasamee waan ta'in will fayyadamna. Fakkeenyaaf it is cold lafti qabbanaa jirti kanaafuu zoori sun cufuu qabaadha. Gochi kun gochi duraan itti karoorfamee miti. Quick decision waan ta'eef will fayyadamna. Akkasumas we make promise yookaan ofeeri waan tokko waadaa namaa seenuuf yookaan affeerra wayii namaa godhuuf will fayyadamna. Going to fayyadamta jechuudha. Akkasumas fakkeenyaaf I will help you with your homework. Hojii manaa si gargaaraadha. Kunin promise waan taateef will fayyadamna. Deebisee sadaffaa maani? We make prediction based on an opinion. Yaada dhuunfaa ilaalchaaf yaada dhuunfaa kan keetii irratti hundoofte yoo waa wayii tokko tilmaamte will fayyadamna jechuudha. Based on opinion yaada kan kee haa dhuunfaa prediction wayii waan fuuldura wayii yoo tilmaamte. Fakkeenyaaf I think Ethiopia will win the match. Yoo ta'e will fayyadamta. Going to gizee akkam fayyadamanii yoo jenna wanti sun waan duraaniyyuu karoorfamee laftaa yoo taate duraanoo jira torbaan dabreyyuu karoorsite laftaa yoo ta'e going to fayyadamna. Fakkeenyaaf we are going to visit our grandmother next week jedha. Going to visit our grandmother next week. Gochi kunini gocha duraaniyyuu karoorfame. Har'a namni kunini akkotiyya torbaan dhuf keessa laaluuf deemaa saatii amma sana kanatti aduun ta'ini waan duraanuu murteessee jiru. Fatana irratti wantoota adda baasan namaan kaa'ame. Akkasumas we make prediction based on evidence. Prediction wayii waan wayii xiinxalaaf tilmaam wayii yoo yaada dhuunfaan keetiin dhaabbate tilmaamte maan fayyadamnaan will opinion yoo ta'e yoo garuu based on evidence yoo ta'e waan arguu jiru wayii yoo ta'e maan fayyadamna going to fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf look at those clouds. Duuman sun laale baay'ee gurraachaa duumansi dhufuu jira. It is going to rain. Bokkaan roobuuf deema. Kanaafuu will as keessatti going to fayyadamna. Wantoota lamaan keessa fayyadamna jechuudha. Waan durattu pilaan ta'e ka timetable qabu yookaan waan xiinxarra gaandee garamirra fayyadamna. Simple fluid wantoota adda baasuuf nu gargaara. Fakkeenyaaf decide now hayadho I think promise warri jecha akkasii himsuun kee yoo jiraate will carraan fayyadamuu baay'ee bal'aa. Yoo garuu like already planned evidence is clear maani yoo going to fayyadamna.
asirraa viidiyoon akka duraan dheeranneef kallattiin yuunivarsiitii intiraansii egzaam kuweeshinii seenaa gaafiin tokkoffaan tabar 2017 keessa dhuftumaan jetti we dash our grandparents next weekend. Bakduwaa our grandparents we already told them akkoo fi akaakowwan teenna deemnee torbaan dhufan keessa ilaalaadha. Itti himna jedhaadha. Kanaafuu gocha hundi waan ar lafa haasawu jiraatan ta'in waan itti karoorfatan torbaan dhufa akka maatii deemanii dubbisanii waan itti karoorfatan. Amma we told them kan hundi we already told them kan hundi baay'ee agarsiiftu guddaa. Kanaafuu as keessa maal fayyadamna? Going to fayyadamna because it is planned action. It is very dark. Baay'ee dukkanaa'u. I dash on the light. Lama kudhan sagal keessa fudhatamte will if going to keessa kami fayyadamna jechuudha. As keessatti will fayyadam. Sababi isaa waan ammatan saatum sunitti lafti baay'ee dukkanaa'u ammatan argeenaan laayitii ibsee banachuuf murteessee malee quick decision malee waan duraan itti karoorfamee miti. Kanaafuu will fayyadamna. Look at those black clouds. It is going to rain. Akkuma example illee keessa laal kana waan ragaa evidence in diagram faayilaan arguu jiru waan ta'eef going to fayyadamna. Evidence based prediction xiinxala yookaan tilmaama ragaan deeggaran. Xiinxalli sun maaliif dhaabbanne duumessa wayii arguu jirra. I promise I dash help you jechi promise jedhee naan carraan isaa maan jenna will fayyadamna ne promise isa she fell sick. She fell sick. She thinks she dash see a doctor tomorrow. Amma as keessatti jechi thinked yoo jiraate sila maan fayyadamnaan will fayyadamnaan garuu jechi thinked kan qofa don ta'in imi gam kanaan jiru kun murteessa imi she fell sick dhukkubsachuu jirti doktorii ilaaluu qaba. Kanaaf kun intention yookaan planned waan ragaan qabatamaan mul'atu waan ta'eef going to fayyadamna. Qoromsi bara 2018 keessa fudhatame jechuudha. Don't worry I dash you as soon as I arrive. Yaadini I dash akkuma achiin baheen sii dawwala. Kanaafuu imi hummaan ta'a promise waan ta'eef will fayyadamna. I think Ethiopia dash next African Cup dha bara 2023 keessa fudhatame going to fayyadamna. Kabira he has already bought the ticket. Tikeetti bitatee jira. Harkumaan magarsiiftu guddaa. Kanum laalte maani tikeetti isaa harka qaba. Wanni torba dhufteessa saaba deemuu barbaada. Kanaafuu going to tikeetti isaa harka qaba. Wantooti ammoo ilaan arguu jira. Be careful. Edha you dash drop those glasses. Bara 2024 keessa fudhatame. As keessa be careful jedhu ragaa qabatama ilaan arguu jira. Gilaasii wayii jira. Gilaasii han namichi kun itti buuf deema yookaan cabsuuf deema. Gilaasiin kun walirra dhaqachuuf deema. Kanaafuu of eeggadhu. Gilaasii han hin cabsine in kuffifta waan jedha sun evidence waan ta'eef akkasitti going to fayyadamna. Final tips hatana irratti wannatiin gaafii will going to gaafii wayii dubbiftee filannoo isaa ceete filannoo dubbiftee filannoo will going to maani qabaatee naani warsuun lamaa wal bira qabuu jirani beekamaa. Kanaafuu maan of gaafata murteen kun murtee is it quick decision murtee jarjarsuun godhame waan duraan ittiin karoorfamine promise yookaan opinion
itti of gaafata. Yoo waan kan ta'e wiilii fayyadamta. Yoo ammoo pilaanii karoora duraanuu qabam ta'e yookaan karoora duraanuu qabam yookaan waan ragaa qabatamaa mul'atu taate going to fayyadamta. Namni tokko fakkeenyaaf torbaan dhufkee fuudhuu deema waraqa sargii qoodee jira. Wanni kun waan murtaa'e waan duraanuu murtaa'e waan taateef going to fayyadamna. That is that is all for today's practice this question and you will get full marks in this topic and good luck on your entrance exam question. Kan fakkaata galatooma horaa bulaa deebana YouTube hihan subscribe godha like godha odeeffannoo haaraa guyyaa guyyaan gadhiisa akkasitti hordofaa. Galatooma.